jira jirtu hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessanii nu baay'ee nagaa keenya nagaa waqaa bakka jirtan istifaa ta'uun ullee nagaa keenya daddaballee jirran jiraan yegaarra waa tokko lama taaneetu kan qabannee dhufne jechuudha wantichi anarrasi isarras jira waan ta'e wanti sunni nu gidduu jira waan ta'eefi rakkoo nu gidduutti uumamedha fakkeenya qabannee kan dhufne jechuudha. Kanaafi rakkoo sana eenyutu uume sababa maaliitiif immoo akkas ta'e akkamitti waan akkasii uumamuu danda'a yookaas danda'e yaada jedhu tokkodha kan qabannee dhiyaannee turre gara dhimma sanaatti yoo isin seensise jechuudha namni tokko wanta natti ne jira jechuudha sababa akkasiitiin abbaa manaa koo dhabeen jira nama jedhe tokkotu jira mudannichi mudannoo biyyuma keessatti ta'edha. Biyyuma keessatti too haadha manaaf abbaa manaa ta'anii jiraatanii wanta qaqqabe garuu akkamitti maanni garaagarummaan isaa kan inni haadha manaasaa dhiisee hojjettuu isaa faana jiraate haadha manaasaatiin addaan bahe maali rakkoon jiru eenyutu rakkoo uume sababa maaliif garaagarummaa maaliif jira ishee haadha manaasaa dhiisee utoo haadha manaa seera qabeessaa qabu hojjettuu qacarate hojjettuu isaa faana jiraate dhumarratti yeroo lolli uumamu kun dhagaamu ati manaa diigdee hojjettuu isaa faana bahe maali rakkoon kun akkamitti ta'a mee xiqqootti waa tokko itti dubbadhuuti gara saattan deebisanii jechuudha. Egaa waanuma jiru sagalee akkaasi ga'ool duruma dubbiidhaan dhuftanii waan ta'eef sodaadha kun waanuma jirudha kun jireenya namaa keessatti wanti nama mudanne hin jiru jechuudha. Nama mudannoon kun bakka baay'ee sun taane bakka xixiqqootti hin argama waanuma jirudha inni fudhachuu dandeenya baay'ee exaggerate gochuu nama waan fayyadu natti garuu waanuma jirudha waan hin jirre immoo odeessuun hin danda'amu sijammar waanuma lafa kanarra jirutu haasaama garuu sababni isaa maali rakkoon isaa maali isa jedhudha amma mucayyoo tokkotu abbaa manaa qabdi abbaa manaa maseera qabeessaa qabdi inni barachaa ture isheen daldaltii isa barsiistee xumursiistee aganni hojii qabatutti gargaartee hojii qabatee hojii mootummaa argatee bakka fagoorraa argatee bakka fagoo deeme jechuudha isheen kan jirtu bakka naannoo mamaatii ishii jirti achitti kan isheen daldaltu inni garuu hojii mootummaa waan argatee fagoodha kan inni dhaqee hojjechuu jalqabe yerootti garuu hin dhufa haga ta'e turtii haga ta'e walirraa bubbutee dhufee ishee dubbisa ture booda garuu adeemsa keessa akkaataa duraatti dhufuu dhiise akkaataa duraa sanatti deddeebi'uu dhiise yeroo tokko jechuudha isheen akkanumatti dhaqxeetu yeroo isa dubbistu toosatti himilee maaliif dhufte jedhee ishee lole jechuudha maaliif otoo natti himinis dhufte naan jedheet na lolee sababni isaa naan gallee jetteet isa dubbistee deebitee galti ammas amallisa sanuma hin dhufu badaan dhufu jette booda jechuudha yeroon ammas deebi'ee dhaqu namoonni illee naannoo sana bakka inni jiraatu warri nuni beeknu nutti dhiyaatan maatii kootti kan dhiyaatanis jiru jette odeeffannoo tokko nan dhagee jette achuma keessa biyyuma keessa taa'eetu ana dhoskee hojjettuu qacarateera wanti isaa akka hojjettuutti qacarateera kan nyaata qopheessituu fi uffata miiccituu fi waan hundumaa hojjettuu fi qacarateeti qabaa jechuu dhageessee jechuudha amma sa'alanaas akkanumatti callistee dhaqxee yeroo dhaqxu amma garuu hojjettuu qaba sa'ammaa kana hojjettuu qaba argitee dhuma yeroo argitu wanti isheen argite hojjettuu qofatoo hin taane akkas dabalateetti jechuudha. Hojjettuu dhuma jedheera garuu hojjettuu safaan immoo jiraateerasi ulfeesseerasi bakka yoo kana argite isheen baay'ee jaalladha tureette garmalee jaalladha tureette akka nama maraate ta'anii namoonni dhufanii achi na deebisanii na gashaniitte obbolaan koo firri maatiin hundumtuu na gorsanii na sossobanii bakka irraa hafuu dadhabeen jette nama hojjettuu qacaradhe jedhee hojjettuun isaa immoo ulfadha maal jedhama kun gara kamitti hiikama amma mucaan kun jechuudha
sababa kanaan aarii masaatiin nama daldala sirrii qabudha nama isallee barsiisaa turedha nama galii baay'ee argatudha garuu aariisa dandamachuu waan dadhabdeef biyya keessan taa'uttee gara biyya arabaatti batte ha kanaaf kun jaalallee otoo hin taane warri kun waan maatiidha maatiin walirraa fagaatee yeroo jiraatu waan akkanaa hin uumu magaalaa naannoo magaalaatti amma baay'ee rakkisaadha dhiirri otuma fuudhuu baate illee qofaan buluudha garuu walirraa fagaatanii jiraachuun isayyuu innoo ani amma kanatti ammani baay'ee maatti intinaan jedhu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Akka walirraa baay'ee fagaatanii jiraachuun sirrii miti. Dursanii kana itti yaadaniiti dursanii yeroo inni jijjiiramu wayi bakka inni jirutti ishee rimuuf godhanii achitti hojjettu ture wayi immoo bakka naannoo isheen jirtu irratti inni hojii dirqama gara isheetti jijjiirsichuu ture. Yaanni inni jalqaba kana ta'u ture garuu iddoo akkas ta'e iyyuunis immoo intina ta'uunis baay'ee rakkisaadha namni si nyaatan dhugaa hin jiraata yaa'u namas faasilitiin adda addaa warra isaa ijoollee naaf fakkeenyaaf namni amma dhiirri iddoo dubartii wajjin jiraachuu baree xiqqoo qofaa ciisuun kunu qorruu nama buushuu otumaan ta'e waan biraa fillee jechuudha baay'ee xiqqoo rakkisaadha dhugaa dubbachuuf jechuudha dhugaa dubbannee duunaa jechuudha dhugaama dubbannee duuna malee sobuun hin barbaachisu dhiirri amma iddoo dubartii wajjin buluu baree caamaa ganama kaatee dhiyeessee yaate mana kaalisiin jirti faantillee waan keessa kana miicii fi faasilitii goote jechuudha. Dhiirri takka haadha manaa baree qofaa jiraachuun baay'ee rakkisaadha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Amma mana tokko keessas immoo dubartii wajjinis dhiirri tokko hojjettuu qaxarratti jiraachuun innis dogoggora guddaadha. Waan fedhellee ta'ee obsa godhachuu ture gara obsan godhanne waan obsan godhanneefidha malee namichi kun obsa godhatee ture. Amma namichi kun furmaanni koo harka isaaniirra jira baay'ee salphaadha furmaanni isaanii ture namichi kun erga akkattiin of sirreessee yookaan of maal jedhama of taqoxaaxarumaadha afaan oromoodha akkana of godhee jiraachuu hin danda'u erga ta'e maaliif gara tokkotti sassaabamanii isheenis akka ta'utti daldaltee achuma teessee innis gara tokkotti jechuudha jarri sun lamaanii walirraa bahuun inni ishee dhiisuudhaaf hin barbaadu yoo ta'e dhugumaan jaalala ishee qooduu namaaf kennuus jijjiiruus hin danda'u otoo ta'eeti jalqabuma isheedhaan mari'atanii sirreessanii Itoophiyaa keessadha biyya tokko keessadha akkamitti hojiin nama daangessa namni hin dagata dura jechuudha amma maaniif wanta kana namoota baay'ee irratti hin qaqqaba amma mucaan tokko yeroo darbe maal naan jedhe jaartiin isaa iddoo biraadha jirti niitiin ganna nama wajjin baane kana booddee boona nan barbaachiftu naan jedhe ani afaan masaarraa dhageera jechuudha maaliif isheen ganna dhiisteetu maatii bira dhaqxe ka maatii ilaaluudha waan ta'eef iddoo biraatti hojii qabdi na achi jirti isheen ganna kana niitiin ganna nama wajjin hin baane amma boona nan barbaachiftu naan jedhe afaan masaarraa dhagee kunis garuu yaa uumama dogoggora uumuu danda'a garuu amma nu isa darbe maaliif akkas ta'e jechuudha hin taane isa fiicheriiti namni iddoo maatii godhate isa gara fuulduraatti jechuudha gosa kan hin barbaadu namni iddoo maatii godhate iddoo jireenya godhate naannoo tokkotu jiraate bakkuma tokkotti hojiin illee yoo adda gargar isaanii jedhe gara tokkotti socho'uun dirqamadha jechuudha hojiidhaan gara tokkotti dhufuun dirqamadha itti yaadame jala murame itti yaadame hojiidhaan gara tokkotti dhufuun dirqamadha maaliif inni saaratanya qacarate mana tokko keessa ciisu ingidi dhiirri akkuma beektan gaaf tokko hin fudhata itti o'us danda'a o'es immoo dogoggoruu danda'a gaaf tokko dogoggoruu hin danda'a amma iddoo dogoggoree immoo iddoo gaaf tokko dogoggoree immoo mi'aa sin dhufa jechuudha waanuma dhoksaa hin qabne guyyaa guyyaatti mi'aawus danda'a ingidi yaa'u rakkisaadha na kanaaf dursanii itti yaadudha maaliif akkas ta'e mataa dhukkubsachuun isin barbaachisu kana duruma isheen jala murtee beekuu ture dogoggora guyyaa tokkootiin jechuudha kun guyyaama tokko dogoggorame jalqaba garuu yaanni keessa galee ergan tokko godhe jedhee ergan faana jedhee ittuma fufee naatti fufummoo jireenya isaa diigee gaa'ela isaa diigee jechuudha isheen amma biyya arabaa deemtee jirti jechuudha baqattee inni garuu itti fufee mashee faana jireenya isaatti fufee jira. Lama dabaare eeboon arba dhabdee lafan dhabdoodha warra biyya keenya eeboo. Kanaaf namni tokko illee jira jechuudha kana otoo biyya arabaa teessu mucaan tokko
hiriyaan ishee as jira hojjetaa mootummaatiin jechuudha kanaafu haga ati dhuftutti hojjettuun qacaradhaa jedheen na hojjettuun qacaradhaa yeroo jedhee ishee gaafatu eeyyama du'een argama malee maqaa mashiyyuu natti dhayineetti ugaasheeti korma maquma ishee natti dhayineetti bakka maaliif dubarraa wanti dhufu beekamaadha ka dhiira tokko dubartii tokko mana tokko keessa kaa'ame maaltu irraa eegamame hojjettu saataatu dubartii bakka wanti garaagarummaa uumsisu hin jiru isheenis fedhii qabdi innis fedhii qaba harreef waraabessa mana tokkotti galchuu jechuudha way kallee aftee waraabessa irra ciisee bulii jechuudha eeyyeeno kanaafu dogoggora akkasii akka hin uumamne dursuma itti yaaduun baay'ee barbaachisaa dubbiin shamarran arabaa kun baay'ee dubbii baay'ee qaba ani amma waan baay'ee keessa koo jira reediyoodha nan tarattara yoo barbaadan jechuudha waa'ee akkasiin ullee kanan wannu qunname yeroo jira jarchaan illee cuuceedha mucaa wajjin hojjennu tokko jira haati manaa saachuma araba dhaqxe na hojjettuu qaxartee fidaqxe heenumoo akka minaalawata viidiyoo kanayyuu arguu dandeessi amma san naannoo baadiyyaa jiru wajjumaan jiru garuu amma baay'ee way waaqayyo san gargaare hojjettuu qacartee fi deemte jechuudha na hojjettuu qacartee fi gaafa deemtu iddoo hojiitti bakka tokko jenna turre xinnoo nama inni yeroo umuriin isaa gaa akkuma ammaa kanan ta'a guyyaa fiigee gala namichi maal gootaan jedhan dhumarratti itti barre inni hojjettuu sana wajjin Karena waan ufti video waan deebite torbe guyyaa sadiitti waan dhuftu inni gaafa isheen dhuftu fiigee gala maal gootu mootannu dhumarratti itti barre dhumarratti garuu itti himneeti nu akka inni mana sana gadhiisu isheenis akka deemtu goone jechuudha maaliif jireenyi isaa malee ni jalqabee ture sirumatti natti manatti lakka kanaafan gala isheen hojjetti maal jette isheenis maatii bira jirti guyyaan hojjetti galgala musaa sadii itti turte galti ni dafee gala guyyaa fiigee gala na sirrii miti waan akkanarra of qusachuun barbaachisaadha. Kanaaf akkaataa viidiyoo keenya akka irraa baratan abdii qabna jechuudha mudannoon kan dhiyaatu akka namoonni irraa barataniif dhagahanii waan akkasii jira jedhanii akka irraa hubatan baratanii malee akkanumaan waan odeeffamu miti. Viidiyoo keenya gadhumatti daawwachuun dagatina laayikii gochuun illee dagatina sinin jannaa sin jaallanna turti gaarii.